Ashamaar kafuuni jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii dandeessu akkam jirtu nagaa keessanii bakkuma jirtanitti nageenya waaqayyoo isin haa qaqqabu jecha bakka nagaan na eegdan anis dhufeen jira isiniin jecha har'ammoo mee yaada xiqqoo tokko wal wajjiniin ilaalla. Namni jireenya isaa keessatti lafa kanarratti hammam akka jiraatuuf maaliif obsa dhaba, maaliif seexanaaf karaa kenna isa jedhu wal wajjiniin ilaalla. Turtiin keessan ammallee dandeessu wajjiniin haa ta'u hanga dhumaatti na hordofaa. Kan maatiin taane maatii ta'a, warri maatii taatan immoo laayik sheer gochuun koomentii yaada keessan naa kaa'uudhaan na faana turaa isiniin jechuun jaalladha. Eebbifamaa waan kana gootanii fi tole egaa yaadan ani har'a irratti qabadhee dhufee akkuma kanas immoo egaa sammuu kana toora miidiyaa irratti sooshaal miidiyaan baay'ee dhimma kana waliin gadi oofaa jira. Innis sababa obboleessa keenya lubbuu waaqayyo uume ofii baasuun cubbuudha. Namni tokko guyyaa itti waaqayyo fakkeenyaaf namni tokko ofii yoo ajjeese mootummaa waaqayyoo argachuu hin danda'u yookaan jannata galuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf yookaan namni kun immoo lubbuu qaalii taate lubbuu waaqayyoo uume akka fakkaattii isaatti uume tarkaanfii mataa isaatiin of ajjeesuudhaaf yaalii akka godhedha. Kun hundumtuu egaa namni kun sababa mataa isaa qaba. Sababoota inni itti lubbuu isaa qaalii kanarratti tarkaanfii fudhachuudhaaf ka'ee illee kallattii garaagaraatiin egaa ba'aa jira iccitiinsaa jechuudha. Walumaa galatti ani akka yaada kootti jechuudha namni tokko of ajjeesuuf mirga hin qabu. Lubbuu kana kan toshee bareechee uume waaqayyoodha. Waaqayyo immoo guyyaa isaa ofii isaatii nuuf kaa'ee qaba malee akkaataa kanatti amma namoonni tokko kana ga'ee isaatu kana ga'ee ishiitu kana sababa du'a ishiitu kana sababa ittiin duutaa ishii du'aa isaatu kana jedhu. Akkaataa kanatti tarkaanfii lubbuu ofirratti hanga fudhatan kan nama geessisu yoo jiraate tokkoo fi tokko seexana qofadha. Isa kanarratti immoo dammaquudha jechuudha. Akka of hin ajjeesne seexanni kallattii kamiinuu jiraachuu ilma namaa hin barbaadu. Ilmi namaa akka du'u, ilmi namaa akka addunyaa kanarraati badudha. Keessumattuu immoo dhaloonni gaafa kaayyoo isaa keessa galuu fi didan sirna bulchiinsa mataa isaa danda'e badii sana keessa galuu fi didanii akkaataa kanatti dhaloota balleessuudhaaf kaayyoo guddaa qaba seexanni jechuudha. Isa kanarratti immoo dammaquun akkuma kanallee akka waan tokkotti kadhannaan barbaachisaadha jechuudha. Jilbi ofii dadhabuu hin qabu. Egaa dhimmichis kan eenyuti yoo jettanii baay'een keenya hin beeknaa akka miidiyaatti ajandaa yookaan mata duree ta'ee torbee kana kan deddeebi'aa jiru waa'ee obboleessa keenya Kafaaloodha jechuudha. Kafaaloo Tufaa yaadata. Sababiin itti of ajjeesuudhaaf ka'ee egaa ba'aa jira. Jalqaba duraallee akka jedhametti haadha manaa isaati jedhamaa ture. Haadha manaa wajjin walitti bu'ee maaliidha sababiin ishiidha. Walumaan gadi hundumtuu yaada mataa isaa dubbii ijoo tokko ta'e hin qabatiin deddeebi'amaa turameera jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa isas immoo qaamaan namoonni achitti argamanii dhimma kana hubatanii akka gorsaattis kadhannaadhaanis namoonni bira turan immoo dhimma kana ifatti baasanii jiru. Sababiin ishii miti nda'uun kan ishiin aartee kan ishiin dubbattee inni tarkaanfii kana ofirratti yeroo inni fudhachuudhaaf ka'uudha lolli kan ka'eedha. Haa ta'uyyuu malee egaa inni kun erga darbee immoo iccitiiwwan babba'aa jiranii jireenya keenya keessatti hojii hojjennu kamiyyuu gama amantaatiinis haa ta'u gama siyaasaatiin haa ta'u kallattii kamiinuu waan hojjennu tokko gama gargaarsa namoota gargaaruun tola ooltummaa arjoomu kana hundumaa akka waaqayyo nuuf beekutti malee akka namni nuuf hubatutti akka namni nuuf beekutti hojjenna taanaan kun yoomiyyuu galma nu geessisu jechuudha. Egaa walumaa galatti yaada koo yeroon ibsadhu egaa iccitiiwwan bahaa jiran yookaan immoo wantoonni dubbatamaa jiranii obboleessa kanaaf namni itti siqee hubateef hin jiru. Kallattii kamiin iyyuu obboleessi kun egaa baay'ee tajaajila keessa otoo jiru
gara siyaasaatti dhufee jedhu gara siyaasaatti dhufee erga gara siyaasaatti dhufee immoo yookaan gara sana hin taane yookaan gara kana hin taane namoonni kallattii lachuunuu akka hin hubanneef ittidha kan dubbatamaa jiru jechuudha. Egaa ofiisaatii amma ammaatti gadi ba'ee wanta inni ibsee hin jiru namootuma itti dhiyaannee beekna jedhanii dubbatan keessadha. Egaa walumaa galatti dhugaa dubbachuuf taanaan obboleessi kunii ifaan ifatti ba'ee ga'ee goota beekamaa cimaa jabaa hayyuu ta'e aartistii jaallatamaa umurii isaa malee karaatti deebisan yeroo isaa malee karaatti hambisan gaafa Haceen wareegame miidiyaa garaagaraa irratti as ba'ee keessa darba Haceen ergamaadha jedhee hanga dubbaturra kan ga'e sodaa tokko malee jechuudha. Nama akkasiiti obboleessi kuni haa ta'uyyuu malee gaa gidduu kanatti wantoonni uumaman akka jiranidha odeeffannoon garaagaraa kan baasu. Egaa inni kun akkuma ta'etti ta'ee ani akka nama tokkotti akka yaada mataa kootti wanta nani jechuu barbaadu namni maaliif of ajjeesa? Maaliif tarkaanfii du'aaf itti fudhata? Maaliif seexanaaf karaa bana? Seexanaaf karaa hin baninaa jedhamee caaffameera. Seexanni yeroo ammaa kana qaa'aa yookaan immoo hulaa hanga hulaa lilmoo beektu lilmoon hammam akka xiqqaattu hulaa amma kanaa yoo argatte sassaaqattee babal'ifattee seentee jireenya namaa burjaajeessuu jireenya namaa dadhabsiisuu jireenya namaa duubatti deebisuu barbaaddi. Kanaafiyyuu furmaanni isaa du'a yookaan of ajjeesuu hin ta'u. Kana jechuun ergama seexanaa galmaan ga'uufiidha jechuudha. Yeroo ammaa kana kallattii garaagaraatiin namoota jiru jedhaman irratti hojii hojjetti seexanni. Isa kana immoo dhaloonni hin dammaqin, dhaloonni obsa dhaban, dhaloonni kallattii adda addaatiin yaada isaanii wanta adda addaa keessatti hiran dabarfamanii du'a bara baraatti lafa kanarrattis mootummaa waaqayyoo irrattis du'a bara baraatti maaliif galama? Kanaaf irratti dammaquudha. Jireenya keenya keessatti namni kamiyyuu nuuf hubate nuuf hubachuu baate wanta hojjennu tokko wanta karoorsinu tokko akka nama tokkootti waaqayyo duratti nuuf haa beekamu. Innaa kanadha. Kanaafi egaa wantoonni dubbatamaa jiramu kanadha. Obboleessa keenya walumaa galatti baga waaqayyo lubbuusaa oolche dhugaa dubbachuuf taanaan baga waaqayyo lubbuusaa oolche. Akkuma kana immoo namoonni bakka sanatti argamtanii yaada kana hubattanii fi lubbuusaa du'arraa oolchitanii namni namaaf qoricha dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e jechuudha. Maaliif yoo jettanii sa'aatii kanatti egaa waliif birmachuun waliif qaqqabuun waan salphaa miti sanuu bara kana keessa. Egaa haala hundumaa keessatti gara dhumaatti yaada koo yeroon fixu waan hojjennu tokko irratti akka namni nuuf hubatus yoo namni nuuf hubachuu baate dantaa isaati. Inni guddaan nuti karoora mataa keenyaa galmaan ga'achuudha. Karoora mataa keenyaa galmaan ga'achuudhaaf tattaafachuu, jabaachuu, amanamummaa keenya qabnu fuula waaqayyoo duratti jabeeffachuudha. Lafa kanarra amma jiraannutti nama fuulduratti amanamummaa hin argannu. Hamma fe'e gaarii yoo taane, amma fe'e waan bareedaa, waan cimaa hojjenne yoo ta'u, inni guddaan fuula waaqayyoo duratti annama akkamitti amanamummaan koo akkamiisa jedhamu qabanne kaayyoo fi karoora keenya sochoosuu qofadhan jedha. Kanaaf egaa hunduma caalaa immoo obsi barbaachisaadha. Obsi furtuu waan hundumaadha. Hin banamu kan jedhee dide hundumaa obsi akka banuu danda'u beekuu qabna. Kanaaf tarkaanfii lubbuu irratti namni kamuu jechuudha fudhachuun barbaachisaa miti. Dhugaa dubbachuudhaa fi of ajjeesuun guyyaan daqiiqaan suni tarii miira daqiiqaa tokko yookaan immoo 2-3 sa'aatii 1-2 miirri keenya baay'ee haala ulfaataa keessa galuu danda'a. Haa ta'uyyuu malee yeroo sanatti bakka sanaa fagaachuudha. Miiraanis qaamaanis yaadaanis bakka sanaa fagaachuudha malee of ajjeesuudhaaf tarkaanfii fudhachuun mo'amuudha waan ta'eef bilis namoonni shaamarranis taatanii obboloonni dhiiraa yaada akkasiif keessaa qabdan yaada of ajjeesuun furmaata ta'ee hin jiru. Sababiin isaas deebitee hin galtu waan ta'eedhaaf. Garuu yoo obsitee waan sana keessa darbite yoo jabaatte guyyaa haaraa inni kaleessaa sun edaa hin darbee jettee amma raajeffattu. Inni kaleessaa sun lolli kaleessaa
rakkinni kaleessaa sun hin darbe jettee hanga raajeffattutti waaqayyo waan gaarii siif godha. Uf ajjeesuu yoomiyyuu furmaata ta'ee hin beeku waan ta'eef kanaaf uf ajjeesuu irratti xiyyeeffachuu caalaa akkamitti rakkina sana keessaa gara furmaataatti dhufaa, akkamitti yeroo sana dabarsuun danda'a jennee yaaduutu nurra jiraan jedha. Kanaaf egaa namoonni baay'een akka dhanitti nama isaaf hubatu dhabee kallattii lachuunuudha. Waaqayyo isaaf hubannaan gaadha. Just walumaa galatti inni guddaan baga waaqayyo lubbuu isaa oolche. Namni kuni dhugaa dubbachuuf taanaan nama yaada cimaa, karoora cimaa qabudha. Egaa namni yaadaa fi karoora cimaa qabu immoo yoomiyyuu hin dhaga'amus, yoomiyyuu hin hubatamu. Garuu gaafa du'aaf ka'e immoo kunoo hin hubatame. Gaafa du'ees akkasuma jechuudha. Kanaaf please namoonni yaada akkasii keessa jirtan uf ajjeestanii seexana hin gammachiisinaa, diina hin gammachiisinaa. Kanaaf jabaadhaa, amantaa qabdanii jilbeeffadhaa. Jilbi jilbeeffate bu'aa buusa. Garuu immoo harki uf ajjeesuuf hiixatee abiddatti galuudha malee bu'aa tokko hin qabuun dhaamsa kootii. Waan na dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Kanaaf kana fakkaata ergaan koo har'a. Obsi waan hundumaa keessatti furtuudha. Obsi barbaachisaadha. Obsi kallattii kamiin iyyuu badisatti nama hin geessu. Gara isa caalu eebba, nagaa, ulfina isa caalutti nama geessa. Yaadni koo kana fakkaata. Waan hordoftaniif galatoomaa. Horaa bulaa baay'ee.